السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في وردفتوتا هند خيسانو بكم جرتني السلام من خيّة اسمبرنا فاقو سننجتش إن شاء الله تعالى أكما عاداتنا الراس وان أداتي في وان أجائبا قبنيتي دفني دوبا دعوتوتا خيّة خيسان أمني توكو كومنتي إساجلت تلالي أن هجوما أتي وان أدا جتو خانا جب إسيستاجي وان أدا فكين وان أدا مي سنيايبسو وان أدا جتو وان أكتاتي مال أكتاتي الرجل يايو على دته على دني خنا فكاتوني دفجرو على دسنين أداتي وان أداتي ساعتك جريني خيني خيستي دبرسني ساعة ما دبرتتنا ساعة نتخيسة جرتون وان أداتي دقيقة نتخيسة جرو سكندي نتخيسة جرتو وان أداتي الدنيا ما نو قوتون إسي وان أداتي يو وان أداتي نجيب بجتة ها الدنيا قوتون جيب بتاجتشو الرمو وني أداتنين قبضي سيني دفع إن شاء الله تعالى مي فيديو تكو قبابدو تنوالي اللي فيديو تنمال الراها سويتي أكاتا إتي قشاشة قرخي ساباسا يوخانو قشاشة قرخي سا إتي أوف يا سنيدا إن شاء الله منا خيستيغا أما نما خيستين تلفت أكاتا تيغو رنوند إسيني نغرسي سود أفجرادا isin ammoo tartiibaan na hordofaa viidiyoo gabaabduu tana na waliin daawwadhaame. Hi, Summer here from Rainbow Blossom, and I have Carolyn with me, and today we're going to show you how to use ear candles. We have these as part of our Rainbow Blossom private label collection. We also sell them in bulk, and these are 100% beeswax ear candles, and the point of these is to remove the earwax from your ears by lighting this cone on fire and into the ear canal, and light this on fire. And what's happening is that the... And you can actually see that is all Okay. earwax has come out of it. Akkuma amma agartan kana wanni nama ajaa'ibsiisa daawwattootaa fi hordoftoota dhugatti wanni kun qushaasha ni baasaa waan jedhu waliin laalla mana keessan keessatti isinis godhachuu dandeessan anammoo asuma agartee of birattiin waraqaa maree godhadhee jira waraqaa tana mareetiin godhadhee wanni tun ammoo waan gartee hoggaanii fi nyaata hoteela irraa fidattu waan tanaan seeqannanii muraa cinaa isii mureetitiin akkasitti cinaa isii tana uree keessa gakkaa'ee gurrarra of kaa'uu deema. Duba daawwattootaa fi hordoftoota osoo nifiin hin eegalle dura hundi keessanuu akka laayikii tuuxaniin barbaada. Laayikii xuquun keessan anana jajjabeessaa. Namootan garii ammoo laayikuma tanaa warra qorqoduu jira. Umaa rakkoon qabu qorqoddees akkanuma qubaan tokko tanaa qorqoddees umaa rakkoon qabu jechuu barbaadeeti. Inshaallahu ta'ala duba daawwattootaa fi hordoftoota kallattumaan eegalla akkamitti eegalla seetan tuni gaa waan onlaayinii irraa bitatan sanii miti an onlaayinii irraa bitanne manuma keessattiin tolchee waraqaa maree waan laxxafan wahiitiin laxxafee jidduu isii tana akka gartee ibiddi achi keessaan asiin gabbu'ee asiin dhabnatti hin jenne isboonjii wayiitiin keessa kaa'ee waan akka carqii wayiitiin keessa kaa'ee inshaallahu ta'ala tartiibumaan anaa wajji hordoftanii jechuu dura dursoo saanaa tana asiin uradha jechuu bakka tana niin ura akkuma amma agartan kanatti ureetiin jira unola asiin baaseetiin jira uree ammallee niin oofa maaliif jennaan akkanatti hoggaan asiin baasee gaafaan fuudhee gurratti kan akkaa'ee ibiddaan itti qabaa inshaallahu ta'ala ibidda itti qabeetiin akkasitti waliin laallaa jechuu itti qabeetiin jira ibidda akkuma amma agartan kana shit ni dhaama akkam okay amma qabatee jirana fakkaata ittiin kaaya yoo narraa dhaamuu dide na wajji hordofaa
jarana sagalee addaatiin dhaga'u jira. Wallahi sagalee ajaa'ibaatiin dhaga'u jira. Ibiddi dhaamee jira moo dhaamee hin jiru? Waan gurra kiyya keessaa ol xuuxamuun dhaga'a. Waan gurra keessaa na ol xuuxamuun dhagaa jarana. Dhugaa rabbi. Ah. Ah.
Ah, Allah, waan gurra kiyya keessaa ol harkifatuun hin daga wallahi. Okay, amman ilaalla. Ganaadha garuu maali? Ganaadha. Bineensi suuta qabachaa jira jechuudha. Waan ajaa'iba. Silaa haalaan balbaluu qaba ture. Tara takkatti deebisna. Gubadde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nin gubadde jiran. ibidda bada. Dhugaa haaliqaa ibidda bada. ibidda bada jaran. Akkana yaadee miti. Damma bishaan itti hidhamee laalla jechuu kan ni ta'u. Daawwattootaa fi hordoftoota waliin isin hidhaamu don't try hin mokkorin. Harka keenya gubate wallaahi. Waraqaa badduudha. Ati alaa kulli haal waraqaa tana anaatu tolchee garuu ammoo tabitataniitu jira online irraa isii san bitadheetiin godha inshaallahu ta'ala. Amma yeroodhaaf tanuma laallaa jechuu laala akkatti gube la ibiddaa gube jechuu garte ibiddaa tokkana gube. Okay, amma waan as keessatti baasnee ilaallaa jechuudha. Waraqaa tana keessatti waan seene baasnee ilaallaa. Gama san dhufuun dirqama ta'a. Isinii wajji ilaaluudhaaf dirqama ta'a gamana dhufuun. Isinii wajji ilaaluuf gamana dhufuun dirqama ta'a. Waraqaan akkanaa turte jechuudha as laala. Yaa tana waraqaani amma niin banana wajji ilaaltan. Maal akka waraqaa tana keessaa bahu waliin ilaalle jechuudha. Allahu akbar. Gartaa قشاشة شوف
kun laal diiminni kun waan gurra keessaa beelaa kanneen subhaanallah jibrii tan ammoo kana gad hin dabarreefin itti godhe agartaame jibrii tana kana gad hin dabarreefin itti godhe la qoyaa fokkos irratti hin godhadha akkasumatti naawsaa jibrii tanas laalila qoshaashni ammoo laalaas laal tu waraqaa gubattee yoo taate shoof qaceellotti si garsiisa as keessa wali qabame laa qoshaashni kana gartaa ibidda waraqaa kanaatu kana godhe malee asii wali qabee jechuu qoshaasha kuni ammoo ibiddaatu gurraachomse wanta naanin akka ibiddi gurratti nan buune ofirraa qabuu ture jechuu by the way isin by the way isin daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wanni hedduu das nama ja'a gurri kiyya amma duraanirra hedduu na dhagaya akka duraanirra dhagayitii bareedduu na qaba alaa kulli haalati ta dhugaa san biteetiin mokkora tun hedduu nama gubdii harka kiyyallee na gugubdee turte tanaaf guddoo hagam mokkorutti inshaallahu ta'ala maallaqaan bituudhaaf yeroo ammaan argee jechuun irkaandilii duraaniin beeka walaakin ammoo mokkoruudhaaf waraqaadha maaliif hin goone jechuuf waraqaa tanaan godhe waraqaa dhugaadha ammoo online irraa bitamte inshaallahu ta'ala online irraa biteetitiin ta dhugaa san isin garsiisa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti like tuuxee subscribe tuuxee maatii chaayinaala kanaa ta'uun dagatan inshaallahu ta'ala كومنتي تيمو أسجل النام بسي نين دبسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم في الله ربي جانس جالنا